السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا المان أرمو أكم نجاكي سني الرانتنا أكما برمتي برمسا هاري تقو كبادي سنف دي جرا برمسي الرانتنا chat يوكان ميسيج نما تقو ولين بفا إجتي تهي تقون ولي بريسو أكاتا اتبريستان ejjeteedhaan akkaataa nama tokko waliin waliif barreessitan isinitti agarsiisa. Gara barumsaatti osoo hin dabarreen duratti YouTube channel keenya akka subscribe nuuf gootan maqaa uummata Oromoo kabajamaan maqaa keessan kabajamaan isin gaafanna. Barsiisaa Mangistii Oromoo Aafis jettanii erga barreessitan booda subscribe tan jettuun isiniif dhufti. San booda subscribe irratti tuutan erga subscribe gootan booda haala kanatti isinii dhufa gama harka bitaa kanarratti dhiifama harka mirgaa kanarratti yeroo takka tuuxanii san booda viidiyoon waraabnu hunda yeruma gadhiifnutti kan isin biraan gahu ta'a. Egaa namoonni hedduun barsiisaa Mangistii Oromoo Aafis ni beektan jedheetiin yaada. Barsiisaa Mangistii Oromoo Aafis jechuun nama yeroo dheeraaf barnoota mobaayilaa teknoolojii irratti yeroo dheeraa fi yeroo jalqabaaf nama isin barsiisaa ture ilaa amma nama barsiisaa jiru. Egaa namoonni biraas tokko ni jiranii kan waa'ee gartee mobaayila teknoolojii barsiisaa turan garuu namoonni isaan jalqabaniiti jidduutti dhaaban barsiisaa Mangistii Oromoo Aafis akkuma jalqabetti nama itti fufe ilaa ammaa nama barsiisaa jiru. Haa galatoomuu jennaani YouTube isaa subscribe godhaa hordofaan isiniin jedha. YouTube channel kiyyallee obsaa Aafis jettanii search gootan haalumaa kan barsiisaa Mangistii irratti isin agarsiisanitti subscribe gootanii akka viidiyoon isiniif dhufuuf irratti tuutan jechuudha. Gara barumsa irratti kallattiin isin dabarsa Google Chrome irratti dhuftanii yeroo takka dhuftanii jechuudha. Erga Google Chrome irratti dhuftan booda asirratti maal jettanii barreessitan privenote.com jettanii barreessitan san booda search gootan jechuudha. Erga privenote.com jettanii barreessitan booda asirratti waan barbaadan san barreessitanii nama barbaadan sanitti ergitan laayinkii tahee nama sanitti dhaqa ejjitiidha. Namni biraa banee laaluudhaaf yeroo takka qofa kan banamee laalamu san booda bananii yoo laalan hin jiru ja'a akka nama sirba yookaan waan biraa ergee tahee itti mul'ata jechuudha. Fakkeenyaaf ammaanii nama tokko waliin haa barreessu barsiisaa Mangistiif barreessa barsiisaa Mangistii barumsi irra hedduu namatti tola jennee barreesse jechuu. Erga kanatti barreesse booda qabdanii teessaniini dhiifama erga kanatti barreessitan booda create note kan jedhu kana irratti tuutan jechuudha. Wanti isin barreessitan laayinkii taheeti dhufa jechuudha. Haala kanatti laayinkii tahee dhufa. Erga akkanatti dhufeen booda dhuftanii qabdanii teessaniin jechuudha. Laayinkii kana qabdanii teessaniini san booda kooppii laayinkii kan jedhu kana kooppii gootan jechuudha. Kooppii gootan erga kooppii gootan booda nama erguu barbaadaniif saniif deemtanii ergitan jechuudha. Amma ani barsiisaa Mangistiif barreesse irra dhufee as dhuftanii jechuudha. Bakka meesijaa kanarratti qabdanii teessaniini erga qabdanii teessaniin haala kanatti isinii baha paste kan jedhu isiniif dhufa paste gootan jechuudha. Paste erga akkana gootan booda ergitaniif jechuudha. San booda meesijni deemeeti isa bira gaha. Meesija kana amma inni dhufee meesija kanarratti yeroo takka tuqee haala kana meesijni deemee bahaa fi san booda haala kana tahee dhufa jechuudha.
yes show me the note kanarratti xuuxan jechuudha. Yeroo kanarratti xuuxan wanni roofu barreessisan isiniif bahaa jechuudha. Agartanii amma barsiisaa mangistii barumsi irraa hedduu namatti tola. Waan ani roofu barreessisan asitti laayinkiidhaan dhaqee fi jechuudha. Haala kanaan inninis deebi'ee yoonaaf barreessuu fedhe asirratti write a new note kan jedhu kanarratti xuuxan jechuudha. Yeroo takka asirratti dhuftanii xuuxanii erga kana haala kanatti isiniif baha achi booda ni barreessitanii jechuudha. Okay, ergas booda asirratti deebii barreessitan jechuudha isinis. Sirriidha. Galatoomii san booda create note gootanii haala kanaan laayinkii tahee isinii dhufa. Laayinkii tana qabdanii ammallee yeroo takka qabdanii teessanii kooppii laayinkii gootanii erga kooppii laayinkii gootan deemtanii gara meesenjeratti deebitanii asitti qabdanii teessanii haala kanatti peesti gootanii nama san jechuudha. Nama isiniif ergeef dabarsitanii ergitanii jechuudha. Haala kanaan karaa iccitii taheen nama tokko waliin chat godhuu ni dandeessan. Amma waan roofu ergeef kana yoo namni biraa isa duubaa dhufee seenee waan kanarratti tuqe waan laalamee jiruuf barreeffamni roofu isaan hin garsiisuu jechuu. Maal jee asirratti fida? The note with ID read and distorted dubbifamee jira jechuudha. If you haven't read this note, it means someone else has. If you read it but forget to write it down, then you need to ask whoever sent it to resend it. Ja wanni ergame kun namni biraa dubbisuu mala. Kanaafuu yoo barreessuu barbaadee fi jalatti write a new jedhii barreessee fi jee dhufaaf jechuudha. Namni biraa dhufee dubbisuu hin danda'u jechuudha. Inni yeroo takka banee ilaallaan yeroo lammaffaa yeroo irratti tuqan namaaf hin ayyamu jechuudha. Barreeffama san si garsiisuudhaaf. Egaa hordoftoota keenya haala kanaan bifa iccitii taheen waliif barreessuu dandeessanii barumsi irraa asumarratti dhaabbata. Ani barumsa kana kan isin barsiisaa jiru gara feesbuukaatiin yoo nu hordofuu feetan feesbuukni kiyya Obsaa Ahmadiin jettanii follow nu godhuu dandeessanii isiniin ja'a. barumsi irraa kan asumarratti raawwatu taha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.